السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتان هندي غيسنا ورّي فيسبوكني أكانتي ورنينجي سنكنا في ورّا ديما كأي سنكنا أكهدات ريبورتي رت أرجيتها سنقدر سيسا فيديو هنانجت ورت داود دالا فيسبوك سنقلنا جتون ورّا كناركاته جتون فيسبوك هنا آلاف من ورّا كنا فيسبوك نركاته warra feesbuukiin akkana harkaa ta'ee akka itti riippoortii itti ergitan isin agarsiisa. Yeroo takka qofa osoo hin taane yeroo hedduutti deddeebitanii itti erguu qabdanii. Amma hiyya jechuun konka duraati malee jalaa ba'ee jira. Amma jechuun erga ba'ee boodan akka inni jiru isin agarsiisa. Kun amma ba'ee jira kun akkana jira jechuudha. Amma jalaa naa ba'ee jira. Akka itti isin itti ergitanii isin agarsiisa naaf dafa. Haala samma gubbaa olii kana bakka sarara sadiin kana hin dhuftanii itti erguuf riippoortii itti erguuf jechuudha. Isin dhuftanii jala kanatti help and support bakka jettan hin dhohitanii erga achi dhohitan booda riippoortii problem ka jiru kanas hin dhohitanii achi booda illee jala kana jechuudha continue to report problem ka jiru kana hin dhohitanii yeroo akkana dhohitanii as isin fides bakka ikolli in report jiru kana isin dhohitanii achi booda bakka tan erga inni isin fide booda profile ka jiru kana jechuudha. Profile bakka jettu kana gad dhohitanii erga inni bakka tana isin fide gubbaa kanatti jechuudha waan isin itti barreessitan I getting a warning on my Facebook account, please reveal my problem. Akkanatti jechuudha. Erga kanatti itti barreessitanii xumurtan boodan akkanatti itti barreessitanii itti xumurtan boodan bakka jechuudha aad meegaa jettu tana jechuudha hin dhohitanii suuraa dura irraa screenshot godhachuu qabdan jechuudha. Suuraa akkaataa garatee feesbuukii keessan jiru irraa screenshot godhachuudha qabdanii achi booda bakka kana hin dhohitan jechuudha. Aad meegaa jettu tana akkanatti erga suuraa fidattan booda gubbattis barreeffamni I getting warning on my Facebook account, please reveal my problem jettanii erga itti barreessitan boodan suuraa fakkeenya yoo dura irraa screenshot godhattan bakka kana fiddan jechuudha. Kana suuraa fidattanii jechuun akka feesbuukiin keessan ta'e irraa screenshot erga godhattan boodan bakka kana fidattanii achi booda eessa dhohitanii gubbaa olii kana jechuudha. Kana as dhohitanii itti deddeebitanii yeroo hedduu itti deddeebitanii itti erguu qabdanii jalaani ba'aa inshaallah akkana isiniin amma jalan jiru irraan deebi'a ammallee jechuudha. Fakkeenyaaf isa kun amma isa daalacha jechuudha akkaantii warniingii warra itti kenne isa diimaadhaan isin agarsiisa ammallee nafaana tura. Akka warri diimaa itti kennelleen feesbuukuma keessa galtanii as kunoo sarara sadan kana hin dhohitanii haruma reefu san jechuudha. Help and support bakka jettu sana hin dhohitanii riippoortii problem jettus hin dhohitanii achi boodas jala kan agganni buutanii continue to report problem jettu kana hin dhohitanii miree kana dhohitan boodan I call in report bakka jettu tanas hin dhohitanii asuma dhuftan ammallee profile bakka jettu tana hin dhohitanii asittis erga dhuftan boodan isa kanarratti illee barreeffadheetiin qabaa fakkeenya bakkana hunaa jechuudha. Account restrict from my Facebook account so should very thank
full to you thanks Facebook time bakka akkana jettaniiti bakkuma kana keessatti bakkuma jechuun isa daalachaa irra barreessitan kan irratti barreessitanii achi boodan isallee suuraa iskirooshootii fidatu qabdan jechuun suuraa isa diimaa sanis kaafattanii as fidatu qabdanii isin agarsiisa fakkeenyaaf amma kiyya akkas hin taane kanamarratti isin agarsiisa. Hono kanas erga akkanatti affidattan boodan gubbuma olii san jechuudha gubbaa olii kana jechuudha. Isuma kana irratti qaaftanii kiyya akkana hin taane isin agarsiisu jira malee akkanatti itti ergita yeroo hedduutti deddeebitanii yoo isin ergitan jalaa isin baasanii akkasi viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.